wata mekeen goota faarsa mekeen goota faarsa kaleefiin daachii baasaa gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessa. Dootikoo garmalee miti dhiigni koos qabsoo bilisummaa Oromoof madda ta'ee firii argamsiisa. Warri har'a du'anatti murteessan mootichaaf qondaaltota isaa dabalatee yakka irratti raawwatan kanaaf murtoo adaba uummata Itoophiyaa biraa akka argatan hin himamu. Mootichaa fi qondaaltota isaa dabalatee yakka irratti raawwatan kanaaf murtoo adabaa uummata Itoophiyaa biraa akka argatan hin shakkum ni tura ta'a. Garuu uummanni Oromoo mirga sarbame dhiiga ijoollee isaatiin akka deebisee gonfatum shakkiin qabu. Dhibbaalaa Maammoo Mazammar. Mekeen goota faarsa mekeen goota faarsa. Ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammar qondaala barsiisaa akkasumas barataa yuunivarsiitii fi miseensa jabaa waldaa Maccaaf Tuulamaa jaarmiyaa duree fi walta'a isa yeroo jalqabaaf qabsoo diddaa gabrummaa uummanni Oromoo karaa nagaa gaggeessaa jiru Oromiyaa guutuutti qindoominaan hoogganuun Oromummaan akka hundee gad jabeeffatu godheeti. Dhibbaalaa Maammoo Mazammar abbaa isaa obbo Mazammar Abtee durii fi haadha isaa aadde Uumee Gurmeessaarraa bara 1936 dhiya Oromiyaa magaalaa Gudaritti dhalate. Haatiif abbaan isaa jaalalaaf kunuunsaan isa guddisan. Dhibbaalaa Maammoo Mazammar barumsa idilee barumsa sadarkaa tokkoffaaf giddu galeessaa magaalaa Gudariif Ambootti barate. Itti fufuunis barumsa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Tafarii Mokonnon Finfinneetti argamutti barate. Boodas dhaabbata leenjii barsiisota Harar galuun barsiisummaan eebbifame. Garuu barsiisaa ta'uu dhiisee barumsa loltummaa fudhachuuf akkuma Harar Militarii Akaadaamii fi dhaabbilee achi seenee barumsa loltummaa qabxii olaanaan xumuruun qondaalummaan yookaan First Leetinaanti ta'uun eebbifame. Akkuma eebbifameen achuma Harar Militarii Akaadaamii sanatti ijoollummaan barsiisummaa fi qondaalummaan hojjechuu eegalee yeroo gabaabduu keessatti ogummaaf dandeettii qabuun kabajaaf jaalala horate. Profeesar Barhee Abtee Goorgis amma kolleejjii Wiiliyaam Jiireer Yuunivarsiitii Ruwaaniitti dura taa'aa birkii daldalaa kan ta'an barattoota obbo Maammoo Mazammar barsiisan keessaa tokko ture. Waa'ee Kumaalaa Maammoos akkas jedha. Kumaalaa Maammoon kan bara 1961 ture yeroo inni loltummaa barsiisaa ture Harar Militarii Akaadaamiitti. An barataa marsaa shanaffaan ture. Tooftaaf tarsiimoo leenjii hidhannoo dirree maadheessuuf farda dhaannaa dabalatee leenjii loltummaa naaf laatee ture. Maammoon leenjii marsaa jalqabaa keessa ture. Barumsa qondaalummaa xumuree achumatti barsiisummaaf warra filataman muraasa keessaa tokko Maammoo ture. Nama qaamni guutuu kan si'ayinaaf jabina cimaa qabu ture. Deemsa jabina qaama gaafatu kan bu'uura leenjii qondaalummaa ta'e sanatti Maammoon nama jabaaf fakkii gaariidha. Farda dhaannaas fiiddoo maleen dhaachiisa ture. Jilbaan qabannee madaala eeggachuu baruuf asirratti farda dhaannaa eenyusaattiin dhiyaatu ture. Aadaa hariiroo barataaf barsiisaa leenjii loltummaa ta'etu sagalee jajjabaan dubbataa ture barattootatti. Ta'es garuu baacoof jechanni yeroo tokko tokko darbatutti baay'eetti gammanna ture. Qunnamtiin keenya barumsa irratti qofa. Akkasuma ta'e inni nama baay'ee hin dubbanneef dhimma irratti bobba'eef dura nama laatu akka ta'e dubbachuun nama dhibu. Akka Profeesar Barhee Abtee Goorgis jedhutti obbo Maammoo Mazammar nama boonaa ofitti amantummaa qabu kan nama kabajuuf namnis mirga isaa akka kabajuuf fedhudha. Mekeen goota faarsa mekeen goota faarsa. Leewtanaanti Maammoo Mazammar bara 1962 Yuunivarsiitii Finfinnee yeroo Haile Sillaasee First Yuunivarsiitii jedhamee beekamu galuun barumsa seeraa barate. Profeesar Kiristoofer Kaalmaan bara 1965 keessa Yuunivarsiitii Finfinnee School of Law'tti barsiisaa ture. Barattoota baay'ee bebbeekaman yookaan yaadataman keessaa Maammoo Mazammar takka ta'uun waa'ee obbo Maammoo Mazammar dhiyeenya kana eebila 2005 keessa dhugaa bahan. Obbo Maammoon barruu gaggaariif jajjaboo ta'an waa'ee siyaasaa irratti kan barreesse yeroo ta'u kan na dhibe garuu barruuwwan sun kan calaqqisan kan barreesse sun dandeettii hubannoo cimaa qabiyyee siyaasaa fi nokora isaas bilchinaaf gadi fageenyaan sammuu nama hubate ta'uu isaati. Yaada haaraa qabiyyee isaa waliin gadi fageenyaan hubachuu irratti nama kennaaf dandeettii addaa qabus turan jedhan. Profeesar Kaalfaan hayyuu jabaan hayyuu hojii qabiyyee gaarii yoo ta'e malee isarratti kan madaalan kaafne barataasaa isa waggaa 40 dura akkas jedhee jajuun dandeettii hubannoof sansakummaa jabaa qabaachuu Kumaalaa Maammoo Mazammar calaqqisiisa. Profeesar Kaalfaan dubbii isaatti fufuun obbo Maammoo Mazammar qondaala bilchinaaf dandeettii addaa qabu qofa miti.
qondaala aarii garaas qabu ture jedha. Kan na ajaa'ibe jedha Profeesar Kalfan. Yeroon isaa haasofsiise aarii cimaa garaa keessaa qabaachuusaa haala isaarraa hubachuudha. Obbo Maammoon kan aarse saamiinsa dinagdee hacuuccaa siyaasaaf gadaantummaa aadaaf safuu Oromoo walumaa galatti hacuuccaa mirga dhala namaa kan bifa maraan gita bittoota Habashaan uummata Oromoo irratti gad diriirfamee jiru sanadha. Kumaala Maammoo Mazammar Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa utuu jiruutti kan inni miseensa waldaa Maccaaf Tuulamaa ta'uun birkii dargaggootaa waldaa Maccaaf Tuulamaa hafuura loltummaa of keessatti akka horatuuf ga'ee guddaa kan taphate. Maammoon nama hojiitiif fedhaaf kabajaa guddaa qabu, nama qabsoo saba Oromoof of kennee ture. Kan Maammoo aarsee seenaa Itoophiyaa keessatti seenaan uummata Oromoo jallifamuu fi dhokfamuusaa akkasumas afaan Oromoo afaan barreessuu akka hin taane imaammata impaayiraatiin ugguramuu afaan Oromooti. Seenaa dabe, seenaa dhokfame, seenaa Oromoo isa sirriin barreessanii iddoo buusuu fi afaan Oromoo ugguramu uggura jalaa baasanii afaan barumsaa taasisuun afaan Oromoof ogbarruu afaan Oromoo guddisuun kaayyoolee qabsoo waldaa Maccaaf Tuulamaa keessaa takkaaf adda duree qabaatan ture. Mana barumsaa biyyattii keessatti seenaan Oromoo rogaan waan barsiifamaan jirreef hagumti barsiifamaa jirtus dabsamee kan dhiyaate waan ta'eef kan seenaa Oromoo barreessuu malee waldaa Maccaaf Tuulamaatti jedhee amana Obbo Maammoo Mazammar. Dirqamni seenaa Oromoo barreessuu sun Obbo Maammoo Mazammarii fi Obbo Hayilemaariyaam Gammadaa nama mataa dhumtisaayyuu galmee seenaa Oromoo ta'e irratti kufe. Yeroos bara mootummaan Itoophiyaa Oromoodhaaf maqaa malle moggaasee maqaan rabsoos uummata Oromoo yaamu Obbo Maammoon wixinee seenaa uummatichaa seenaa Oromoo jechuun qopheesse. Maqaa koloneeffataan Oromootti moggaasee lagachuun seenaa uummatichaa seenaa Oromoo jedhee barreessuun Obbo Maammoon ilaalcha sirna gita bittaa Habashaa dura dhaabbate. Kanumarraa kan ka'edha kan Obbo Maammoon aangawoota sirna gita bittaa Habashaan akka Oromoo hamaaf dhabamsiisuu maletti ilaalamu kan eegale. Galma Finfinnee keessatti argamu Sinimaa Hool jedhamutti dhukaasa darbatte jedhanii sobaan yakkuun fannoon akka ajjeefamu ta'e. Obbo Maammoon manidhaa Finfinneetti bara 1969 fannifamuun lubbuun isaa qabsoo Oromoof aarsaa godhe. Dhaamsinni dhumarratti dubbates har'a sammuu tokkoon tokkoo qabsaa'ota Oromoo keessaa qaacila. Akkas jechuudhaan dhaammate. Duuti koo garmalee miti. Dhiigni koos qabsoo bilisummaa Oromoof madda ta'ee firii argamsiisa. Warri har'a du'anatti murteessan mootichaaf qondaaltota isaa dabalatee yakkan irratti raawwatan kanaaf murtoo adabaa uummattoota Itoophiyaa biraa akka argatan himamu ni tura ta'a. Garuu uummanni Oromoo mirga sarbame dhiiga ijoollee isaatiin akka deebisee gonfatu shakkiin qabu jechuun dubbate. Meekeen goota faarsaa, meekeen goota faarsaa. Kumaala Maammoon fannoon akka du'u kan ta'eef sababaalee jajjaboo sadii kan walumaa galatti miseensa hooggantoota waldaa Maccaaf Tuulamaa keessa Obbo Maammoon qabsaa hidhataa adda taasisedha. Kumaala Maammoon wixinee seenaa Oromoo jedhu kana booda humna tikaa yookaan naga eegdota mootummaadhaan saamamee mancaafame sana wixinee qopheessuu isaati. Obbo Maammoon seenaan Oromoo agam akka jallifamee fi garmalee akka hubatamu akka godhee haalaan hubatee ture. Seenaa jallifame akkasumas seenaa xureeffame sanadha kan akka aadaan Oromoo tuffatamu, Oromummaan yookaan eenyummaan Oromoo akka qaaneffatamuuf saalfatamu taasisee dhiyeessuuf riqichaaf meeshaa ta'e. Kumaala Maammoon akkuma Obbo Hayilemaariyaam Gammadaa seenaa Itoophiyaa sirriitti akka hin taanetti fudhate. Sirrii akka hin taanetti amana. Seenaa Itoophiyaatti jedhee kan barreeffamee fi mana barnootaatti kan barsiifamu seenaa gita bittaa sirna nafxanyaa warra tooftaa bittaa isaaniif akka ta'utti seenaa Oromoo dhareessee jallisee dhiyeesseeti. Kanaafuu seenaa Oromoo isa dhugaaf sirrii ta'e barreessuun seenaa jallate sirreessuu qofa osoo hin taane bu'uura qabiyyee siyaasa waldaa Maccaaf Tuulamaa keessa darbuu qaba jedha. Kana irratti dabalees wixineen seenaa Oromoo kan Obbo Maammoo qopheesse sun karoora mootummaa haaraa fi wixinee heera biyyattiitti bultu kan sirna gabrummaa dhabamsiisuuf keessatti qabatee ture. Sochiin Obbo Maammoo Mazammar kun walitti hidhamee aangawoota sirna gita bittaa nafxanyaa obsasaan dhorke. Sababni inni biraa Obbo Maammoon uummata yookaan jaarmiyaa qindeessuu fi hooggantummaa nama dandeettiif kennaa addaa qabu ture. Dandeettiin afaan Oromoo, afaan Amaariffaa fi Ingiliffaa dubbachuuf barreessuu irratti qabu nama maalalchiisa. Bara hooggantoota waldaa Maccaaf Tuulamaa keessa harki guddeessa afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye sanaatti Obbo Maammoon walaloo dhaggeeffattoota isaa kakaasuu fi gammachuun boosisu afaan Oromoon barreessaa ture. Kumaala Maammoon nama dubbii beekudha. Haasaan isaa keessaa dargaggoonni Oromoo baay'inaan waldaa Maccaaf Tuulamaa miseensa akka ta'aniif gahee guddaa kan taphatedha. Irra caalaa immoo do'ii yookaan diraamaa
gaggabaaboo walgayii waldaa maccaaftuu lamaa irratti uummatatti agarsiifaman afaan Oromoo guddisuun dirqama obbo Maammoo Mazammir ture. Hangawoota sirna gita bittaa nafxanyaa warra sirna hacuuccaa bifa maraa uummatoota cunqurfamtoota Itoophiyaa irratti diriirsan xuuxaa turan sana kan jiraachisee fi irreesse humnaaf qabeenya Oromoo akka ta'e barreeffamni yookaan agarsiifni Kumaalaa Maammoo qopheessisuun ifatti saaxila ture. Obbo Maammoo Mazammir nama baay'ee barateef kitaabota gadi fageenyaan nama dubbisedha. Akkasumas hooggantoota waldaa maccaaftuu lamaa keessaa ilaalcha Koministummaa qabaachuun hooggantoota addaa diinni sodaattu hin ta'in hin hafne. Sochii fincila baaleef waldaa maccaaftuu lamaa gidduutti wal quunnamtii uumamuu irratti obbo Maammoo Mazammir gahee guddaa ba'aa ture. Xalayaa seena qabeessa hooggantoota fincila baaleef akkas jedhee barreessee ture. Seenaan ilma namaa akka mul'isutti uummanni du'a yookaan hacuuccaa didee bilisummaaf fincile yoomiyyuu ni injifata. Qabsoo uummattoonni cunqurfamtoonni impaayiratii keessa jiran sirna olaantummaa Amaaraa fi jalee isaanii kan mootummaa Ameerikaan utubamtu irratti gaggeeffamu qabsoo eebbifamaa qabsoo bilisummaa uummattootaa hacuucameeti. Akkuma uummattoonni cunqurfamoon dammaqaa dhufanii fi jaarmaaleen uummattootaas jabaataa deemaniin qabsoon haqa bilisummaa godhamus daran finiinaa deema. Marii goon irraas akkuma hubattan sochii dimokiraatawaa kan ta'e waldaa maccaaftuu lamaa ogdammaqinsa uummata Oromoo ol guddisuu kan bu'uureffame. Yeroo ammaa kana sochii uummata Oromoo waliigalaa qindoominaan hoogganuuf haala mijeeffataa jira. Qabatamaatti loltuuwwan miseensa waldaa maccaaftuu lamaa ta'an sochii yookaan warraaqsa uummattoota kan fedhaaf hawwii uummata Oromoo mirkaneessuu sadarkaa biyyaalessaatti qindeessuuf irratti hojjetaa jirra. Fincila gootummaa jalqabdan aarsaa lubbuu diina biyya Oromoo irra faccisuu keessatti itti fufa. Diinni keenya warra biyya keessa osoo hin taane biyyoota alaa addunyaa ziyoonizimii fi jaleen isaanii hagam wixxifatamu lolli diddaa gabrummaa isin baalee keessatti gaggeessaa jirtan kun ni injifata. Walqunnamtiin keenya akka itti fufuuf kan humni keenya ayyame hunda gochuurraa of duuban deebnu jechuun xalayaa gootota baaleef barreessee ture. Meekeen goota faarsaa. Meekeen goota faarsaa. Namni akeeka seenaa qabeessaaf eebbifamaaf wareegamee hin du'e miti. Goonni akkasii ammoo uummata Oromoo bal'aaf qabsaa'otaa keessatti yoomiyyuu jiraataadha. Har'a Kumaalaa Maammoo Mazammir goota caalu kan Oromoo miiliyoona hedduun lakkaa'amaniif maddaaf mallattoo gootummaaf fakkii gaarii ta'edha. Gaaffiin bilisummaa Oromoo kan Kumaalaa Maammoo Mazammir lubbuu ofii aarsaa godheef sun har'a Oromiyaa guutuutti gaaffii uummatichaa ta'uun sosochoosaa jira. Oromoon har'a of beekee fi amantaa of irratti qabatee jira. Si'achitti humni uummaticha sirna bittaa kolonii jalatti barabaraan ukkaamsee fi hacuucee bulchuu danda'u samii gaditti hin jiru. Kumaalaa Maammoo Mazammir Profeesar Mahammad Hassaaniin kan barraa'e.